Wajjin inni hojjete gabaabduu seenaan inni hojjete garuu dhalootatti utubee ka dabre jechuudha. Haceen isa amma walaloo isaatii gaa. Waa'een Hacaaluu gaa ka'ee laayibraarii tokkotu nu abbaa kiyya ganaman dhabe hacee immoo galgalan dhabe. Kaayyoo Hacaaluu qabadhee fufsiisuu egaa gaafan isa dhabeeti waadan ofii galeedha. Guyyaa abaaramaa hamaa fi fokkotaa lafa samii Itoophiyaa jala jirtu golgoleesse. Guyyaa imimmaan dachii biyya teenyaa dhiqe. Guyyaa lapheen sabaa gadda olaanaadhaan itti cabe. Guyyaa ummanni naasuun gadoodee biyya girgireesse. Guyyaa wanni hin eegamin itti raawwate. Guyyaa biyyi waan qabadduuf waan lakkiftuu itti wallaalte. Guyyaan waxabajjiin 22 anaaf guyyaa gadda lama naman jaaladhu nama qaalii laman dhabe guyyaa tokkotti. Abbaa kiyya ganaman dhabe hacee immoo galgalan dhabe. Akka carraa ta'ee har'a bakka dhugaa jira haceen. Guyyaa isaa naa bilbilee ture. Taaziyaa dhufuudhaaf osoo sanaan hedduu galgala du'a hacee dhagee gadda sana irra ta'een sirba Andu'aalam sirbeessi eegeen dadhabee kan jedhu kan hin barreesse. Waxabajjii 22 bara 2012 guyyaa abaaramaa badaa jiraan sabaa mootiin industirii muuziqaa Oromoo Haareenii arjaa fi gara laafee sinamaa artist Hacaaluu Hundeessaadhaa qaxaratti cabe. Lapheen sabaatis gadda olaanaadhaan gubate. Urursi awaashi Haceko jabaa ilmoo dhugaati Haceko dubburu qabsoo. Guyyaa badaaf abaaramaa kana waxabajjii 22 bara 2012 handhuura Oromiyaa Finfinnee bakka kondominiyeemii Galaan ja'amuun beekamu. Galgala toora za'a sadiif walakkaatti konkolaataa isaa keessa tasa rasaasaan dhoomuu Hacaaluu dhagahame. Battaluma san hospitaala Xurunesh Beejing geeffame. Yaalamus lubbuu isaa oolchuun garuu hin danda'amne. Hacaaluun deebi'uun akka hin jirreetti duyda nuggalee nu lakkisee hote. Fadhii maatii isaatiin magaalaa dhaloota isaa Amboottis awwaalame. Namni jabaan dargaggummaan akka hangafaatti ilaalame umrii gabaabaa keessattis waan hedduu fi guddaa ummata isaatiif gumaache. Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee booda hedduu sirbameef jaboo dubbatameef waa'een isaas baay'ee barreeffame. Wajjin inni hojjete gabaabduu seenaan inni hojjete garuu dhalootatti utubee ka dabre jechuudha. Borullee haaraa, iftaalillee haaraa, waggaa dhibbadhaallee haaraadha. Inni seenaa addaa qaba. Waa'ee goota farda Oromoo, waa'ee Awdawaa irratti waraanee kalaqa isaatiin gaafa ayyaanaa san Hacaaluun kana beeksise. Seenaa guddaa hojjete. Jirra otoo hin dhamiin meelchamne otoo hin cabiin okkonnus kunoo har'a geenyeerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. waa'een Hacaaluu gaa ka'ee nama dhagahama. Fiilingii adda addaa tagammachuutis tarifaatuutis nama dhagahama. Ani mucaa sana kan laalutti gaa kennaa rabbiin uummata Oromootiif kennee Hacaaluun irreecha qofa keessatti himi seenaa artistoonni Oromoo guyyaa tokko hin garsiisin Hacaaluun
waan adwaa kan inni qabee dhihaatee ni garsiisan is just amazing. Wanni sana dhugaa deebitee maanta na ilaaltu waanuma dhugaatii agahaa caaluun qabatee asiin hin beeynitti hayyoonni beekanis namoota lama sadiitti himuu ni danda'anii uummanni Oromoo immoo akkasitti hin beeku. Nama haasaa beekuudha caaluun entertainsii godha jechuun haasaa dhumtisaayyuu waan entertain nama godhudha. Kanarraa alanaaf inni mudannoo kan adda waan adda ite tokko waliin hin qabnu yeroo bakka hedduutti hojiin hojjenne irra garuu mudannoo kana waliin qabnu anaaf hin. Hacaaluun ajjeefamuun aartii Oromoo keessatti miidhaa guddaa qaba. Maaliif namni tokko gaafa itti dhama'ee maqaa bareedaa qabaatu bor abdii guddaa qaba jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa gajjabaatee maqaan isaa beekamee hojii isaatiin gaafa jaallatamuu jalqabu bor iftaaniif abdii guddaa qaba jechuudha. Gurbaan kun sila sitti meera. Gurbaan kun silaa otoo lubbuudhaan jiraate warra carraa bareedaa qabu warra sirboonni isaanii biyya Oromiyaa sana keessaa bahee biyya biraatti iyyuu warra dhagahamuu danda'u carraa isaa warra qaban keessaa Hacaaluun isa tokko ture. Namni baay'een in sirba malee amma walaloo isaatii hin ga'u. Haceenis amma walaloo isaatii ga'a. Waan dhagayaa guddanneerraa ani Adwaan naaf maali na jechisiisa. Eegaa Hacaaluun nu barsiise edaa uummata keenyaatutti dhume qooda keessaa qabna edaa gootonni nu waan kana keessatti sondhobeessi gootonni deebi'eemmas hayyoonni gamnoonni Oromoo namni qooda keessaan fudhatan hin jiru. Akka hiree ta'ee unfortunately akka silaa uummanni Oromoo qooda irraa fudhate sanitti wanni uummata Oromoo dubbatamaatis hin turre wanni uummata Oromoo karaa hundaan qaqqabamuu waan turte jecha akkasi dhaloonni akka Hacaaluu kunfaan ijoolluma xixiqqoo keessaa akkasitti rabbiin seenaa ta'e sii baasaa deema. Namni gaafa amma walaloo isaatii ga'e hin jaalata jechuudha. Yoo walaloo nan barreessa anuu sirba nan barreessa namni biraas hin barreessu. Garuu amma walaloo ani barreessuu sana ga'a ani yoon amma walaloo barreessuu sana ga'e bakka Hacaaluun bu'ee jechuudha. Artist Hacaaluu Waaqayyoon isaaf araaramu ani jechaan ittiin ibsu hin qabu. Laayibiraarii tokkotu nu jalaa diigamee waan jedhu hin qabu. Laayibiraarii guddaa tokko artistoonni kan akka Alii Birraas jiranii kan akka Nuhoo Goobanaa jiranii artistiin akkasiin jedhee kana baay'een isaanii quuqamtoota. Akka itti nu ibsannu akka namni itti barbaadu sanitti waan hin taaneef rakkanna malee positive attitude Oromoodhaaf qabanii fi akkaataan isaan itti ibsan salphaa miti. Keessumaayyuu immoo Adawaa fi Hacaaluu addaan baastee ibsuun hin danda'amu. Haceenkoo jabaa ilmoo dhugaati. Haceenkoo dubburu qabsoo. Hacaaluun shimala isaa qabatee adda isaa hidhatee irreechi keenya jedhu bar otoo keenya ta'uu baatee fudhata ture Oromoo. Otuma keenya ta'uu baate. Isaaf irreecha ooluurra du'a filata ture. Bara jireenya isaa keessatti Hacaaluun hojii hojjete keessaa hojii addunyaanis ittiin isa beeku dhugaa Oromoon Adawaa irratti qabdu. Dhugaa Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti qabdu. Dhugaa Oromoon yoo gaggeessites cabaa kan qabne yookaan yoo gaggeessuus akka dandeessu ittiin mirkaneessite nama ifa baasedha. So our hero. Nuuf Oromoodhaaf heroon. Biyyootummaan hundinuu biyyootan gabroomanii fi cunqurfaman hundinuu namootuma akka Hacaaluu kanaatu dhufee rabbiin akkasuma nama kana ergee fi ijarraa bana. Otoo xiqqoo ture gaarii ammas dalagaa rabbiin anuma galatoomfadhaa jee hamtuu fi toltuu keessattis Hacaaluun akkasumatti immoo irreechaa irratti illee irreechaa kana namni dur irreechaan beene akka irreechaa beeku godhee akka jaalatan illee nama godhee rabbiin jannataa kan nuuf egaa. Kooti edaa Adwaan edaanatutti du'ee
edaanatu biyya tiksee edaa fardeen kiyyaa'ii gaarreen tinbeen kan jilbaan reebdee jedhee waa'ee Adwaa dhaga'uus qorachuus kan hin barbaanne Oromoon gaafa Hacaaluun gadi bahee sirbu fudhate jechuudha. Sababiin isaa hilmarraa fudhachuu barbaadu eega ture Oromoon. Gara irreechaatti gaafan sii dhufu okolee kana elemtuu kan aannanii tilman aannan kun waanuma aannan ta'eef mi'aawu beeki yoo qoraafame mi'aa aannan gaafa aannan kana okolee kana qoraasuudhaaf elemtuu qoraasuudhaaf qoraasumatti naqxee ibiddaan akkanatti urguftee qadaaddee gaafa irraa buqqiftu Harri wayba. harri mataa tolsi ba'a jechuudha. Seenaa afaan saaquutu isa ilaala. Kutannoo hin qaba. Beekumsa hin qaba. Ijaarsa hin qaba. Inni waa hundaa qaba jechuudha. Inni dhaloonni kanarraa barachuu qaba. Gaafa kutannoo maal akka qabsaa'u qabdu. Sitti meera agarsiiseera. Gaafa ijaaramu Oromoon akkamitti akka ijaaramuu qabu. Akkamitti akka tokko ta'uu qabu. Akkamitti musaawasaloo tokko gochuu. Waa'ee tokkummaa biyyattii kana nutti ni minaa jedhee nu dubbate. Waa'ee Itoophiyaa Oromoo walatti hin dubbatinaa jedhe. Dubbii fite. Oromoo eessa geettanii Itoophiyaa haasoftan biyyi kun lafee Oromootiin ijaaramtee jedhe. Dhuga. Si fuudheen boolee goodeta. Si fuudheen shaggar goodeta. Si fuudheen boolee goodeta. Gabaasotni danuun miidiyaalee biyya keessaaf biyya alaatiin hojjetameefii jira. Namoota beekamoo Afrikaa bara 2020 du'an duuti isaaniis dhageettii olaanaa argate. 10 keessaa Hacaaluun tokko ja'ame. Sagantaa badhaasa muuziqaa Awwaardii Ameerikaa seensa bara 2020 takka ji'a amajjii keessa qophaa'e irratti namoota artii addunyaan teenya bara 2020 keessa dhabdee jechuudhaan yaadannoo sammuu yoo taasifamuuf Hacaaluun isa tokko ture. Hacaaluun idda du'e waggaa lamaanuu irreechas hin deemne tarii gaddinarraa cabuula waan jedhuun qaba akka dhuunfaa kiyyaatti. Kanaaf Hacaaluun abbaa irreechaatillee tiksaa irreechaatillee tiksaa aadaatillee tiksaa seenaatillee inumaayyuu gara fuulduraatti irreechi kun akkanumaan dhaqanii waaqa qofa kadhatanii kan deebi'an otoo hin taane iddoo feestivaaliin gurguddaan irratti agarsiifamu taasisuudhaaf karoora guddaa qaba ture. Gaheen artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waltajjii kanarratti waan ibsamee haala gabaabaa ta'een ibsamee waan dhumuu miti. Hundi keenya hin beekna. Beekamtiin gahaa ta'e nuu kennamuu qaba, nuu kennamuu hin qabu. Qotee bulaan Oromoo nuu kenna waan ta'eef guyyaa guyyaani. Hiyyeessa Oromoo, sooressa Oromoo, qotee bulaa Oromoo, rakkataa Oromoo ammumanuu argu daandii irratti akka lubbuu keenya dabarsinee kennineef nutti hima waan ta'eef beekamtii caalu isaan irraa caalu wanti jira jedhee gatii yaanneef qaalii keenya Hacaaluuf magaalaan dhaloota isaa fi awwaalcha isaa Amboon siidaa dhaabdeefii jirti. Yuunivarsiitiin Amboos kaampaasii isaa maqaa Hacaaluutti moggaaseefii jira. Magaalaan itti ajjeefame Finfinneen siidaa ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa keeyse. Paarkii maqaa isaatiin moggaasuudhaanis akka waamamu taasiste. Hacaaluun hojiin inni hojjete gabaabduu seenaan inni hojjete garuu dhalootatti utubee ka dabre jechuudha. Borullee haaraa, iftaalillee haaraa, waggaa dhibbadhaallee haaraadha. Inni seenaa addaa qaba. Industirii muuziqaa Oromootiif ka'umsaa fi galtee olaanaa kan ta'u Awwaardii Hacaaluu kan jedhamuutu dhalatee jira. Adeemsa bara dadhabbii keetii bu'aa dadhabbii dhaabbattoonni seena qabeessa akkanaa ta'an dhaabbanni Hacaaluu Hundeessaa irraa badhaasa kana argachuu kootti guddaan gammade. Akka hiriyaa tokkottis akka bara hiriyaa koo tureettis
saba koo hangafaan jala deemee guddadhe ta'uttis kaayyoo Hacaaluu qabadhee fufsiisuu egaa gaafan isa dhabeeti waadan ofii galeedha. Dhaloonni Oromoo imaanaa ofirraa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa Oromoon nageenyi isaa akka tifkamuuf nagaan isaa akka eegamuuf Jaarraa Abbaa Gadaa qaba, Elemoo Qilxuu qaba, Taaddasaa Birruu qaba, Abdiisaa Agaa qaba, Maammoo qaba, Har'amoo nuyi qaba. Nutu jira jechuudha. Amma isaanii ga'uu dadhabuun waan biraa garuu biqiltuu isaan dhaaban sana guddisuun nurraa eegama jechuudha. Gaa konsertiin guddaan miliyoona baddaashii qophaa'e. Sirba isaa butanii illee hidhamee dhiisreen akka dhumaatti itti deeme jechuudha. Akka hin dabarre qilleensa irratti akka hin oolle dararaa isarra hin ga'in hin jiru garuu inni gocha inni hojjete hojii inni hojjete seenaan gana hayyoonni kanarratti barreessuu qaban dhaloonni kanarratti sirriitti hojjetuu qaba. Dhaloonni boruu illee kaardhaallee hojii inni hojjetu dhakaadhaan odoo hin taane lolaan odoo hin taane malaan tooftaadhaan Oromoon akka inni itti qabsaa'u akka inni itti danda'u tokkummaa akkamitti akka inni itti uumuu danda'u seenaa dabarteellee akkaataa itti ibsuu danda'an kaardhaallee akka itti ibsuu ka boruullee maal akka ta'uu danda'u Hacaaluu irraa baranna jechuudha. Bakar Waaree jaarraa 21ffaa kan sagaleensaa fira fayyisee diina madeessu Hacaaluu Hundeessaa walakkeessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa seena qabeettii Ambootti abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi harmee isaa addee guddattuu horaa irraa muddee 22 bara 1976 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalate. Maatii nama hogbarruu guddaa Looret Tsaggaayee Gabramadiiniin hidda latiinsa tokko kan qabu Hacaaluun ijoollummaa kaasee qaruuxee fi ganna jaalatamaa namaa akka ture himamaaf. Barnoota isaa achuma Ambootti mana barnoota Oddoo Liiban ja'amutti kan jalqabee ta'us akaakoo isaaf jaalala olaanaa waan qabuuf mana barnoota dhiheenya mana akaakoo isaa jiru Caarii ja'amutti jijjiirrachuudhaan barate. Barnoota isaa itti fufuudhaan mana barnoota sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina Ambootti hamma kutaa 12ttis baratee jira. Hacaaluun ijoollummaa isaa sirnaan itti fayyadamee jira. Maatii isaaf jabbilees loonis tikseeti jira. Hawwisoo fi gumiilee farra HIV keessaas socho'ee hojjetee jira. Jaalataa fi dinqisiifataa Daawitee Makoonnin ta'us Hacaaluu Hundeessaa sirboota Ali Birraa, Wasanoo Diidoo, Zariyuu Wadaajoo, Sayyoo Dandaa, Adinaan Mahammadii fi Aadam Haaruun weeddisuudhaan sagalee isaa akka qaratees ni himama. Farda gurraacha lagarra kaachesanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisan. Abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa ilmi adeera isaa Looret Tsaggaayee Gabramadiin hogbarruu fi artiidhaan bakka guddaa gahuus ilmi isaanii Hacaaluun garuu nama artii akka ta'uu hin barbaadan ture. Sababninis sirbituun mana hin horattu ja'anii waan amananiif. Hacaaluun akka baratee dooktara ta'us ni fedha ture. Faallaa isaatiin nama artiif firooma takkallee utan hin qabne haati Hacaaluu addee guddattuu horaa fedhii ilma isaanii dura dhaabbatanii hin beekan. Hacaaluun dooktaraas ta'ee wallisaa isiidhaaf walqixa akka ta'e itti himte. Qalbii isaa caqasee waan lubbuunsaa barbaadu akka ta'us irra deddeebiin itti himtee turte. Maalan godha ofiin taane namaa ta'e malee biyya isaatiifis ifamaa biyya isaatiif dutaadha mucaan koo leencaa. Wanuma yaanni shigootu otuma laalee maal qaba maal rakkatee hin qoosiyo.
jaalatamtu Imbootiyoo marrakkatee Inkoostiyoo. Hacaaluun barataa sadarkaa lammaffaa osoo jiruu magaalaa muummeen Oromiyaadhaa Finfinneerraa gara Adaamaatti jijjiiramuun dhagahame. Guutuu Oromiyaattis barattootni hiriira bahuudhaan taatee kana morman. Dubbiin tun magaalaa Ambootti ni finiinte. Mootummaan wayyaanee fi barattootni magaalaa Amboodhaa kokkee wal qaban. Barattoota Amboo kanneen yuunivarsiitii natamtee fileegaa Finbittii Simtani Gajoof dambi doollee Gidaanis baaftani eebicha dhaamsuudhaaf hiriira baatani wayyaanaa nyaatuuf rasaasaan dhumtani. Hacaaluu Hundeessaa umrii ijoollummaa isaatiin osoo ganna 17 bara 1995 Karchallee Amboo bu'uudhaan murtii malee waggoota 5 hidhaan dabarsuuf dirqame. Ilma isaanii dooktarummaaf abdachaa turan kan duraa hidhame obbo Hundeessaan gurbaa isaanii Karchallee Amboo dhaquudhaan jajjabeessan. Hidhaan qoraasuma dhiiraatii jabaadhuu qaroomtee bilchaattee baataa obsi jechuudhaanis itti himan. Bakki kun bakkatti shiftaan hidhamudha fi yakki gurguddaan bakka raawwatame bakkatti hidhamudha. Kanayyuu edda seenni dhageenya jechaadha. Maaliif jennaani keessaa homtuu seenuu hin danda'u duubarraatiin manni akkasii giraawundiin akkasii jedhamadhee uummanni Amboos hin beeku namni beekus hin jiru warra hojjetee fi warra hojjechiisu qofaatu beeka jechaadha. Sababiin sanatti nu hidhanii fi tokkoffaa magaalaa raayituudha lammaffaa asfaaltii raayituudha yoo ajjeesanis yoo iyyanis namni si dhagahu hin jiru jechaadha. Kanaatiif akka barbaadanitti nu reebuudhaaf akka barbaadan nu fannisuudhaaf yoo duunillee akka nu dhageenyee fi kanaafidha kanatti isaan filatan. Deessuun Hacaaluu addee guddattuun garuu ilma isii Karchallee Amboo keessatti arkuun bowwaa mataa ta'e garaa isiitis madeesse. Yeroo Hacaaluu laaluudhaaf mana hidhaa dhayitu boochuu malee imimmaan buustu malees hin deebitu ture. Kanaas ta'ee kaan Hacaaluun waggoota 5 hidhaa murtii malee Karchallee Ambootti dabarsuudhaaf dirqame. Keenyaaf qalbii keenya dhabnee akka baanu ture. Faallaa sanaa taanee baane nuti garuu. Dhokkamneetu maatii jalaallee nu dhoksaniitu nullee waliin arginu achi keessatti warri nu qoratan illee poolisii magaala kanaa miti federaalarraa dhufanii poolisii federaalaa. Garuu hidhaa waggoota 5 Karchallee Amboo keessa ture kana hin qisaasne. Barnoota idilee dhorkamuus barnoota fagoo barachuudhaaf itti fufe. Hidhamtoota Karchallee keessa jiran kanneen dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye barnoota ga'eessotaa akka barataniif taasise. Ani mana isaa gadi kanatti hidhamee Hacaaluun kun mana kanatti hidhamee egaa mana kana hidhaatu wal nu barsiise jechuudha. Sababbii galgala geerarsaatiin ijoollee jabeessa jedhamuutiin achittis illee reebamee hangaarraatti gurrisaa hanga gaafa duutulee gurrisaa dhukkubsataadha. Hacaaluu Hundeessaa albama isaa jalqabaa sanyii mootii jedhu sirboota 12 baasee keessaa 9 mana amala sirreessaa yookaan Karchallee Amboo keessatti kan qopheeffatee ture. Albama sanyii mootii jedhuun artiitti kan makame Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa waggoota 14 industirii muuziqaa Oromoo keessatti turee jira. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle. Albamni Haccee lammaffaan waa'ee keenya jedhu gabaa onlaayinii weebsaayitii beekamaa Amazon irratti kan gurgurameef yoo ta'u sirboota Afrikaa irra caalatti gurguraman wallistoota Naayijeeriyaa 2 fi lammii Taanzaaniyaa Diamond jedhamutti aanuudhaan sadarkaa 4ffaatti gurgurameef jira. Hacaaluun albama kana booda koonsartiiwwan danuu kan hojjete yoo ta'u dinqisiifattootaaf jaalattoota isaatiin bal'inaan wal arkeeti jira. Waltajjiiwwan koonsartii 34 biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa fi Kaanaadaatti qopheesse.
shawaa entertainment waliin ta'uudhaan waaheellan isaa Abbush Zallaqaa Jaambojooteef Nugusuu Taamiraat dabalachuudhaan uummata isaatti bal'inaan dhihaate. Konsertiin shawaa entertainmentiin qophaa'e kun Hacaaluu Faadhaaf kan jalqabaa qofa osoo hin taane konsertii biyya alaa artistoota Oromootiif balbala kan saaqe ta'uudhaanis seenaadhaan galmaa'e. Sirboota qeenxee torba Hacaaluun hojjete keessaa lama seenaa guddaa kan qaban yoo ta'e maalaan jiraa fi jirra kan ja'an akka ta'e ni beekama. Sirba maalaan jira ja'u irratti akkanatti yaada kana kennate. Kan sidinqu amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa baay'ee jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii aartii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kuni waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin isaaniirraa fudhatame. Ammas waggaa 40-50 booda naannoon kuni akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafan tilmaamu Gullalleen kan tufaa gaara bichuu ture Finfinnee marsee jedhe. Laalgalooko Gullalleen kan tufaa laalgalooko gaara bichuu ture. Laalgalooko Gullalleen kan tufaa laalgalooko gaara bichuu ture laalgalooko. Hacaaluun konsertiiwwan hedduu hojjete keessaa Oromoota naannoo Somaaleerraa buqqaan qubachiisuudhaaf sagantaa galii walitti sassaabuudhaaf galma barkumee Finfinneetti qophaa'e irratti as bahuudhaan geerare lafa raase fira gammachiisee diina naasise. Jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelalaa irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelalaa yajoollee banneen rakaa yajoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa Oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaallee hamma dandeenyu yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbulluuf. Hacaaluu hundee isaadhaa hojiiwwan jajjaboo hedduu hojjete. Bara 2011 addababahii masqalaatti Finfinnee Aduwaadhaan wal qabsiisee kan geerarees seenaa guddaa kan qabudha. Waan Aduwaa kan inni qabee dhihaatee ni garsiisan is just amazing. Wanni sana dhugaa deebitee maanta na ilaaltu waanuma dhugaatii dhagaa Hacaaluun qabatee asiin hin beeynitti hayyoonni beekanis namoota 2-3 himuu ni danda'anii uummanni Oromoo immoo akkasitti hin beeku. Seenaa Aduwaa Hacaaluun kaasu Oromoon hin fudhate jechuudha. Kootii edaa Aduwaan edaanatu itti du'ee edaanatu biyya tiksee edaa fardeen kiyyaa'ii gaarreen tinbeen kan jilbaan reebdee jedhee waa'ee Aduwaa dhaga'uus qorachuus kan hin barbaanne Oromoon gaafa Hacaaluun gadi bahee sirbu fudhate jechuudha. Jirra otoon damiin meelchamne otoon cabiin okkollus kunoo har'a keenyerra
kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan seenaa Oromoo badanii jiran jee kan itti amane artiidhaan deebisuudhaaf murannoo fi kutannoon sodaa tokko malee nama hojjeteedha. Ijoolleen baalchaa jirtu jirra jala riqicharra gaawwamaa riqicharra gaawwamaa riqicha adoo guddaa isa finfinnee jiru. Kara deemtuun wacci kara deemtuun wacci waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa haasofna waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna. Wae balcha sufna balcha safo sufna Wae balai hasafna balai zandaka sufna Wae garasu sufna garasu duki sufna Wae abdisa sufna abdisa aga sufna Hacaaluu Hundeessaa guutuu nama sirboota siyaas dinagdee ammayyaa fi aadaa hawaasummaa irrattis nama sirbee hawaasa biratti imalmaanaa jaalatamu xiqqaa guddaan biyya keessaaf biyya alaatti ummanni wareegama isaatiif booyeef akka tahee seenaa keessatti galmaa'ee jira jechuun dubbatama. Artiist Hacaaluu jechuun illeen qoosaa karaa muuziqaatiin kennameef akka nama Oromoo tokko ta'ee an ofii ummata Oromoo mara bakka isaanii ta'ee yoon dubbadhe gootootaati kan hin jedhuun nama cimaa gurbaa cimaa wannoo qabatees jiraamti karaa qabate gadi lakkifne gamanaa gamas hin jenna dhaabbii tokko qabatee kan deemu gootootaatiin jedha goota Oromoo goota Itoophiyaa goota Afrikaa inni akka eenyutiin ilaalaan akka even Martin Luther King fi Malcolm X fi jara Mandeelaan illee fi kanneen hundumaa tarreessanii olittiin ilaala. Hacaaluun nama dhugaa jaalatu dhugaadhaaf dhaabbate rakkataa gargaaruudhaan beekamu waan ta'eef namni isarraa waa baruu barbaadu dhugaadhaaf dhaabbachuu haqummaa jaalala nama guddaa kana goonfachuu adeemsa itti dandeen hojiiwwan qulqullina qaba hojjechuu irraa barachuu ni dandeehama jaan Hacaaluun garuu nama hundaa olii Hacaaluun yoo mara akkuma maqaasaatti Hacaaluudhaas jaa. Kaafadhu farda keellolii 4 kiiloof situ aane Kaafadhu bulloo keellolii 4 kiiloof situ aane Hacaaluun gara lafeessa namaa haa ta'u malee ija jabaachuudhaan namni isa ga'uun jiru sodaa tokko malee waan fadheef waan itti dhagahame dubbata faayidaa ummataarraa if booda hin jiru nama ijjannoosaa hin daddaaqne nama waan beeku hojjetu waan hojjetes beeku akka ta'es ragaan bahameefii jira. Artistiin jaalatamaan kun jaalallee isaa tan ijoollummaa fi ogeettii fayyaa tan taate Faantuu Damisoo waliin bultii eega ijaarratee waggoota 7 ta'us waggoota 20f jaalalaan wajji jiraataniiti jiran abbaa ijoollee 3 yoo ta'u intalti isaa jalqabaa Wabii tatti aantummoo Milkii jedhamuun waamamti intalti isaa sadaffaan dhalattee osoo ji'an guutiin abbaasii osoo ijaan hin arkin Hacaaluu Hundeessaa guyyaa badaaf abaaramaa waxabajjii 22 bara 2012 nu biraa wareegame. Taate karreediidha qambar sadii cabseef qotiyyoon gabarsa hambeenulee mataas jiraalacheessa hambeenulee mataas jiraalacheessa.